Ashama harka fuudhee jirtu qaqqaaliiwwan hiriyoota koo bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo inni dhumaaf daangaa hin qabne isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaa kooti isinillee baga nagaa taatanii amma yoonaatti maatii naa taatanii na jajjabeessaa kan jirtan jabaadhu jettanii na bukkee na cina kan jirtanii ulfaadhaa fayyaa ta'a guddaa galatoomaan isiniin jedha. Maatii kan naaf hin ta'in jirtan immoo na jajjabeessaa maatii naaf ta'a wal jajjabeessina karaa kamiiniyyuu hidda oromummaatiin namummaadhaan karaa kamiiniyyuu sanyii keenyas ta'e sanyii keenyas isan ta'ini tokko taanee walii wajjin wal jajjabeessaa wal bukkee dhaabbachaa waliin hojjechuun ga'ee namummaati. Egaa guyyaadhaa viidiyoo baay'ee na gaddisiiseef keessatti of ilaaleen anillee abdiitti kutaadhe tokkoon isiniif qabadhee dhufee jira. Isa dura sheer kan naaf hin goone sheer naaf godhaa, laayik naaf godhaa, koomentii naaf godhaa jecha gara mata duree yaada kootiittan darba. Dhugaasaa isinitti himuudhaaf seenaa kana akkuma carraa ta'een dhaga'ee kanan gurraan dhaga'eedha jechuudha. Seenaa ijoollee biyya Arabaa dubbannee finna yoo jenne dubbannee finnu waanuma namatti hin tolle baay'eetu jira. Waan nama gaddisiisus baay'eetu jira. Garuu gaafa akka kanatti qaamaaf qaamaan wal arganii seenaa walii walitti matanii baay'ee garaan nama raafama jechuudha. Waan walii goonu yoo dhabneyyuu namummaan keessa keenya keessatti nutti dhaga'ama jechuudha. Anillee kanan baay'eetti gaddee waa gochuullee kanan hin dandeenyee fi nama miidhamaa jirtu tokko mucayyoo tokko akka tasaa daandii irratti wal argine daandii dhumatummaa adda nu baasee nama sana deebi'ellee argee amansiisuudhaaf sammuu ishee akka isheen firii taatu gochuudhaaf karaan nama sana argadhu nannabee akka tasaa ta'e mucayyoo wayii tokko wajjin yeroo darbee daandii irratti wal argine jechuudha. Akkaataa wal arguu keenya anis kosii gatuufan bahee isheenis kosii gatuudhaaf baate. Akka carraa ta'e egaa hin beektu shamarran biyya Arabaa jirtanii inni siyaasa wal qoodan kun amantiidhaan wal qoodan kun gandaa wal qoodan kun abalu Amaaraa abalu Oromoodha abalu Tigireedha abalu Guraageedha abalu maalidha jedhan suni iddoo hundatti hin jiru. Dhugaadha an akka dhuunfaa kootti akka namummaa kootti isuma dhugaati. Oromoon illee waan hidda koo yookiis waan haadha koo keessaa bahe yookiis immoo waan abbaa koorraa dhalate fakkaata. Ta'ee utuu jiru Oromoon utuu nattaanee jiru ani saba biraa balaaleffachuun amantii kootu naaf hin eeyyamu isa duraa jechuudha. Ani akka amantaa kootti saba biraa balaaleffachuun naaf hin eeyyamamu. Inni kun amantaan nama kamiyyuu isa kana hin daangessa. Namoota sabaan nama balaaleffatanii illee nama mormaan akka dhuunfaa kootti siyaasni dhimma mataasaa danda'edha. Namoonni tokko tokkotu waa'ee siyaasaan beekini siyaasni maal akka ta'etu hin beekin callisanii dhumma Oromoodhuma sila ta'aniif sabni biraan immoo Oromoo waan hin taaneef nama biraa jibbu jechuudha. Inni kun sirrii miti. Siyaasni nama barate biratti iddootti ilaalamuu qaba. Siyaasni waan irra dhaabbatamee deeggaramuu qaba. Siyaasni waan irra dhaabbatamee mormamuu qaba malee nama balaaleffachuu miti. Egaa maaliifanii achi dhaqee nama lammii Oromoo hin taane ta'e tokkotu mucayyoo Amaaraa tokkotu seenaa ishee natti himte. An afaan Amaariffaa baay'ee hin beeku. Ta'us nan dhagaa jechuudha. Amma ta'e dubbadhee amansiisuu yoo hin dadhabellee egaa gaafa saba biraa wajjin haasofnu fakkeenyaaf nama Oromoo hin ta'in nama afaan Oromoo yaalu tokko maal akkani jechuu barbaadanii beektu jedhee yaada. Akkuma kana anillee afaan Amaariffaa baay'ee dubbachuudha yoon baadhee waan namni jedhu kamuu nan dhagaa akka dhuunfaa kootiitti seenaa ishee natti himatte jechuudha. Akkuma carraa wajjin dhaabannee haasofne mucayyoon kun Oromoo miti. Akkuma dura isinii kaasee saba Amaaraa keessadha. Bakka dhaloota ishee waggaa meeqaffaa biyya ormaa keessa hojjechaa akka jirtu bakka waa ishee natti kaaste baay'ee waa ishee na gaddisiise. Dura yeroo isheen dubbii eegalte nama eerumee biyyaa bahee wayii natti fakkaatte. Eerumuu qofaa utuu hin taane nama daa'ima 2, 3, 4 qabu wayii natti fakkaatte. Beetasaba mataa keetii qabda ijoollee qabdaan jedheeni. Isa dursanatti dubbachuudhaaf baay'ee gadditee mucayyoon kuni maaliif gadditeen jedheeni achi booddee anillee maal akka ishee mudate baruudhaaf fedhiin na keessatti uumame jechuudha. Mucayyoon kun Itoophiyaa baay'inaan hin argitu. mana
akkuma koo kontoraata hojjettanillee kontoraatan hojjedha. Sana booddee akkasnaan jette ani lakkee biyyatti hiriyaallee hin qabu. Hiriyaadhaan nama jaallatamu miti ani nama maatiidhaan iyyuu hin jaallatamnedha naan jette. Akkamiin jedheeni abbaa koo fi haadha kootiin obboloota kootiin illee an nama hin jaallatamnedha. Sanarraan kan ka'een biyyaa bahee naan jette kan garaa koo na raaseef kan garaa koo nama ogeesse baay'ee jechuudha. Akkamitti abbaan haati nama jibbu. Even ormi hunda miti kan nama jibbu. Ormiyyuu kan nama jaallatu jira. Guyyaa rakkatanitti rakkina nama oolchu jira. Guyyaa dhabanitti waan qaburraa hiixatee kan namaaf laatu jira ormiyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu lammiin ofii yookiis abbaan irraa dhalatan, haati irraa dhalatan, abdii namarraa fixee akkamitti abbaaf haati nama jibba wanti jedhamu gaaffii natti ta'e. Mucayyoon kun maallaan jetti ani baradheera akkuma nama kamii kutaa 10 baradhee xumuree kolleejjiin galinaan jette. Sana booddee kolleejjii galtee kaatee kolleejjii qarshii maatiitiin barattee hojii argachuudhaaf yaalii hedduu goote. Kolleejjii dhabaatee maatiirraa qarshii fudhattee beeksisa adda addaa baay'ee hordofaa turte. Beeksisa sanallee otuu hordoftuu dabarsuu jechuudha. Beeksisni biyya keenyaa isuma beektanii beeksisni yoo bakkeetti ba'ee biiroo keessa firri jiraachuu qaba. Harka keessa maallaqni jiraachuu jira hojjetaa mootummaa ta'uudhaaf. Waa baay'eetu jira isuma argaa ooltanidha. Barattoonni barattanii isuma sadarkaarra jirtan beektanidha. Nuti warri bakkeerra jirru warra achi hin ga'in illee maaltu akka hojjetamu isuma argaa jirruu fi dhagaa jirru. Mucayyoon kun baay'ee waanan qabu maatii koorraa fixee maatiin koo abdii natti horata kan abdii narraa argachuu malan abdii narraa kutatanii sana booddee midhaan nyaadhuuf bishaanan dhuguun illee na arrabsuutti ka'anii ati nyaatta malee hin dhugda malee akka nama barattee kaatee wanti kamillee karaa keetiin hir'uu malee guutuun hin jiru. Akka namaatti si barsiisneerra akka namaatti si gargaarreerra waan qabnu sitti baasneerra. Kanatti nyaattuuf kanatti dhugduyyuu utuu herregameeti gatiidhaan akkas jedhanii baay'ee sammuu koona jeequutti ka'anii maatiin koo jette. Sana booddeen ofirraan abdii dhabee dhibeefan saaxilame naan jette mucayyoon kuni. Dhibeedhaafan saaxilame bifaanis iddootti hojii mootummaa akkan arganne na daangessan jiru. Utuma qabxiin koo na erguudhaaf yookiis hojii mootummaa argachuudhaaf naaf malu iddootti warreen anarra bifaan bareedan anarra warra fira qaban warreen biiroo keessaa fira qabanii fi hojiin kennamu iddoo meeqattan arge jette. Baradhee waggaa 3 biyya keessa ture kolleejjinaan jette. So utuu kanaan jiru carraan hojii gaafa natti cufamu maatiin koos gaafa na jibbanii firoonni koos gaafa na jibbanii mucayyoo fira koo tokko biyya hambaa jirtu kadhadheetanii oduu isheen hin dhufiini baratteetta ani hin baranneefan biyyaa bahe ati baratteetta maaliif biyyaa baatattu isheen naan jette na kadhattuun didee biyyaa bahe naan jette. Sana booddee ammoo maalirra jirtareen jedhee mucayyoon kun gara waggaa 7 akkas geesseetti biyyaa bahuun ishee. Ammoo maalirra jirtaree maallaqa argachaa jirtu immoo of harka kaattamoo maatii makee warra kaleessa si jibbanii abdii sirraa kutatan sana gargaaraa jirtamoo maalirra jirtan jedhee. Dursanaan jette mucayyoo fira kootiin qarshii ittiin dhufe kaffalee fi wacii maatiin koo natti baasan waggoota hedduu natti rakkatan sana hundumaa kennee fi alana maatii koorraa durayyuu abdii kutadhee waanan jiruu fi ofii koottan deebi'inaan jette. Galtee maaf gaa'ilan dhaabbanneere umurii kee kanaaniin jedheeni umuriin ishee nama gara waggaa 30 wayitti ni deema. Baay'ee dhugaa dubbachuuf na gaddisiiste jechuudha. Namni kun si'achi gaa'ila qabattee jiraachuudhaa fi akkasumas hojii dhuunfaa hojjettee biyya ishee keessatti illee galtee jiraachuudhaaf nama hamma tokko dandeessudha. Garuu akkasitti abdii muruun ishee akkasitti of jibbuun ishee baay'eetti natti hin tolle. Sadarkaa akkamiirra akka isheen jirtu yoon isinitti hime sooshaal miidiyaa kana kamillee fayyadamaa akka jirre namuma Itoophiyaa jedhamu ilaaluullee akka hin barbaanne natti himte mucayyoon kuni. Sana booddee ergan warra koo waan isaan natti baasan sana hundumaa
hundumaa xumuree fi maal jedhee ofirraa wacii isaanii fixee kanaaf na arrabsitanii kanaaf midhaan nyaadhuuf bishaan dhugu narratti lakkooftanii gatii midhaan ati nyaattu gatii bishaan ati dhudhuuttanii naan safaraa turtanii jedheeni isaaniin ofirraa geggeessee sooshaal miidiyaa kan jedhamu karaa maatiin koo na argatan karaa firoonni koo na argatan hundumaa ofirraa cufeettanii as deebi'ee warran bira jiruuni abbaan qabu haadhaan qabu abbaa naa ta'a haadha naa ta'a jedheeni tusaan na arrabsanii tusaan maal jedhanii bifa garaa laafummaatiin itti dhiyaadheen jiraa wajjin jiraachaa jira naan jette akkamitti akkas jetteeni hicitii kee himtee egeree kee akkamitti karoorfattee galtee biyya kee jiraachuu maaliif jibbiteen jedheeni hin barbaanne biyya kootti hin galu yoon du'e biyya kanattan du'a yoon awwaalan arganii na awwaalanii yoon awwaaluu baatan hadhiisanii du'ee kee waanan of argu miti yookiin du'ee kee maal akkan ta'u waanan of beeku miti firoonni koo kaleessana jibbanii gaafanii galii isaaniif galchee ofii koodha asii harka qullaadha'anii maatii biraa waanan nyaadhee dhuguu fi akkasumas maatii irraa waanan argadhu hundumaa waanan argadhuu fi uffannaa nyaata dhugaatii mana kan maatii waanan fayyadamuu fi maatii kootiif warra biyyaatiif waan isaan natti baasan hundumaa ergan fixee ofirraan isaan geggeesse isaan ammachi as deebi'anii akkamitti na argachuudhaaf na hordofu akka waan jaalala koo qabanii jette silkii sababan isaaniin akka isaan hin arganneef silkii sooshaal miidiyaa FB WhatsApp EMO Telegiraamii fayyadamuu dhiisuu qarshii baasanii karaa alamaatii kottachi as dawwaluutti ka'anii na barbaaduutti ka'anii kaleessa kana nyaadhuu fi kana dhugu abbaa fi haati akkas nama gochuuchuun waan baay'ee ulfaataadha. Ormarraa gaafa abdii dhabanii akkam yoo ta'e addunyaa kanarraa abbaa ofii fi haadha ofiitii jiru akkas ta'u jechuun dhuguma kaa'u mucayyoon kun akkasitti abdii kutachuu ishee karaa tokkoonii dhugaa qabdii natti fakkaatanaan akka yaadutti karaa tokkoonii of amansiiste ofii isheetiifuu jiraachuu ni dandeessi garuu akka kanatti sadarkaa akkasitti of lakkaa'uu ni balleessite abdii gaafa kutattu abbaa fi haadharraa akkasitti ilaalte abdii kutachuu waanuma jirudha. Maaliif yoo eenyu nama jibbee haati nama deessi haati garaa ishee keessaa baan nama jibbitu na gaddisiiste baay'een isiniin jedha. Namoonni akkasii baay'eetu jiru. Yoo danda'ame namoota akkasii karaan jiraate sammuu isaanii akka isaan hin gadhiisneef akka isaanii dhugaadhaaf taanaanii mucayyoon kun baay'ee saaxilamtee jirti rakkinaaf bifti ishee jechuudha. Amma nuti akka kanatti nutti tolee bishaan nuti dhugnuuf nyaata nuti nyaannu ijoolleen baay'een ammaanillee akka karaa kootti furdadheen jira jechuudha. Dura yeroon biyyaa bahee akkasitti furdina hin qabu. Maaliif jireenya biyya keenyaa isuma beektanii tuffachuudhaaf otoo hin taane Oromiyaa tuffachuudhaaf otoo hin taane waaqatu jaallate keessatti nu uume jaallate Oromoo nu godhe jaallate Oromiyaa keessatti nu uume garuu seeftiin biyya keenya jiruu fi biyya hambaa jiru addaan haa ta'uyyuu malee mirga diimokiraasii dhabnuyyuu seeftiin bishaan gahaadhaan dhiqachuudhaan nyaata gahaa nyaachuudhaan egaa iddoo hundatti jiraachuu baatuyyuu addaani. Kun namoota baay'ee akka jijjiiraman taasiseera. Garuu mucayyoon kun nama bishaan dhugee midhaan nyaatee galu gonkumaa hin fakkaattu. Akkasitti sochoote jechuudha. Baay'een gadde umurii ishee ilaallan umurii ishee nama baay'ee fagaateedha. Gaa'ilan qabdu barattee rakkinaaf saaxilamte nuti illee hin baranneef iyyuu biyyaa baane sadarkaan barnoota keenyaa kolleejjis miti. Akkasitti namni abdii ofirraa fixee biyyaa bahee biyya ormaa keessatti immoo biyya ormaa siriinsaa cinqateedhaan nama saaxila akkas ta'uun baay'ee waan gaddisiisaadha. Namoota akkasii isinillee yoo argitan yoo dandeessan gorsaa biyya ofii keessatti akaayii nyaatanii jiraachuu wayya. Biyya ormaa keessatti keekii muranii nyaachuurra biyya ofii keessatti akaayii nyaatanii jiraachuu wayya. Gamoo biyya ormaatti galuurra goojjoo yookaas mana citaa mana warra ofiitti galuu wayya. Dhugaasaa dubbachuudhaaf. Na waan abdii nama kutachiisu seenaa gaddisiisaa ta'ennaan isinillee namoota akkasii yoo argitanii akkamitti akka isaan maatii isaanii quunnaman godha. Anamma utuun waanan mucayyoo kana akkamitti akkan argadhu beekeera ta'ee ergan biraa deemee kadhadhe waa tokkotu naa gale tun kadhadhee lakkoofsa isheerraa fudhadheera ta'eeti ijoollee afaan Amaariffaa beekan akkasuma lammii ishee itti barbaachisiisetanii
akka isheen biyya isheetti galte jiraattu nan godhan ture. Garuu anis akka kana yaanni erga manatti galee naaf deebi'ee amma mucayyoon kun waggaa 2 waggaa 3 booddee akkam taati. Biyya ormaa keessa nama humna qabu duwwaatu jiraata. Gaafa humna dhabde, gaafa hojjechuu dadhabde mucayyoo kana baasanii gatu. Akkam taati kan jedhamu sammuu kootti na dhaga'amee ergasii baay'een ofitti dhiphadhe. Ergan biyyaa ba'ee hamma kana keessatti maatii kootiif galii isaanii deebiseen achumaan isaanirraa citee silkii uumaan qabutti namni hiriyaasaa wajjin guyyaa tokko naasofne guyyaa tokko kolfee hin qabanne sammuunsaa akkama ta'u. Waa'ee hojii ormaa yaadaa oolaa kan argattullee mana jaraa keessi gaafa wal dhabanii gaafa deebi'anii qarshii ishee irraa fudhatanii ishee gad ari'uu danda'u. Gaafa sana akkam taati kan jedhutu natti dhaga'ame. Utuun akkuma ta'u ta'e kan koommoo barreesse isheedhaaf kenneera ta'e guyyaa fedhii ishee naaf bilbiltu jedheen yaadeen ture garuu hin danda'amne. Egaa seenaa kana na gaddisiisee jennaan isinitti hime isinillee ijoollee akkasii yoo argitan gorsaa jajjabeessaan isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti guddaa galatoomaa isinin jaalladha isinan kabaja ulfaadha fayyaa ta'a.